awaas oromoo hadiisiif dheessuun qubattaniif caamsi yookaan mee afur guyyaa keessa saati 8 wal arguuf beellami guddayyaan tokkabamu qabdu haayoo wal argitana miidiyaa guddicha oromoo kata oromiyaa miidiyaa neetwork tumsuuf jedhan hoggantoota olaanoo boordiitiif daayirektarii miidichaa abdajene guutamaa achirratti argamu gaafii barbaadan gaafachuuf mirga guutuu qabdu jedhu gaaddisi bilisa hunkoree awaas waashingitaniif koree tumsa oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin qophaa'e iddoo wal argii DC6212 sub district NW jedhu baggeetaan hundeeffam wagga kurneessoo oromiyaa miidiyaa neetwork OMN ijaaf gurra uummataa Boka raftani sana mina gajecha Oromia Media Network ra qophii odeessaalee katurbaan marroshan jimaataaf sanbat guddaya waan dabartii yeroo kan isan birgeetu walti tachaane jira qopheessitoota odeessaalee akkuma baratam anguyyoo waariyoo waayillan kiyyihuun ingidaati fabraan birruu naannoo saatii tokko taatuuf hawaliin turtaana bagnagaan dhuftan ol duuda bagnagaan dhuftan isanillee ardhaa fi ajandaa gugurda sadeen tokko filannee jirra ajandaa guyyaadhaa Abrahaam Khajal qabatanu beeksise. Galatoomii mata duree guddaa kan iskiriinii irratti argitan kana qabxii ijoollee jalqaba irraa dubbannu maatii waraana bilisummaa Oromoo qolleeffadhaa moggeessaa kan jedhu tumaa caasaan nageenyaa jechuun koree nageenyaa kan jedhamu caasaan aanaa tokkee kuttaa'ee akka godina Shawaa Lixaa tume irratti kan dubbannu ta'a dhimma kana kaleessa gabaabinaan oduu keenya keessatti akka qabiyyee tokkotti eerree jirra diiteelii yookiin immoo bal'inaan tumaan darbe kun maalidha hiika maalii qaba hawaasa keenyaaf kan jedhu bal'inaan irraasoo. Ayyee gama Kamraatiin ministeerri Haajaalaa Ameerikaa gabaasa waggaa kan qabiinsa mirga namoomaatii wal qabatee haalli qabatamaa biyyoota maal fakkaataa jedhu irratti xiyyeeffatutti bana baasuun san yaadatama. Gabaasa kana keessatti sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jira jedhu bal'inaan eereet kan jiru keessumaa naannolee wal waraansi keessatti deemaa jirutti sarbamni mirga namoomaa akkam babal'ataa jiraachuudha eera gabaasni bara 2023 kuni dhimma kanallee gaggabaabsineen laalla. Sadeen surratti waggoottan lama sadeen darbaniin honge jajjabduun gaagam jajjaba keekkatur gaafa Afrikaa akkasumas baya Afrikaa hullulaa jajjabaan miidhamu irratti argama biyyoottan akka Tanzaaniyaa, Keeniyaa, Buruundii, Ugaandaa dabre ammoo Itoophiyaa dabalatee bakka gargaraatti lolaan uumam lubbuu namoota hedduu nyaachuu irratti argama Tanzaaniyaatti torbaanum tokkoof keessatti namoota 155 caala yoo du'an Keeniyaatti lakkoofsi namoota dhumanii 70 caala kanumaan wal qabate dhaabbati mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa Oromiyaa naannoo Soomalee bakka gargaraa dabalatee lolaan kun gaagam hamaa madhaqqabsiisuu danda'a jechuu irratti argamu kanallee ajandaa heenka guyyaadha guddayya goone gardhumaa kan irra dubban taate odeessaalee ta'een daawwachuuf hiriyoota isanii qooduuf sagantaa OMN hamuu hordofuuf karaa YouTube OMN gulaannu argattu hordoftoota 650 dhiyen kan seenne karoorii miiliyoon tokko subscribe godhaa share godhaa hiriyoota isan biraan gaajen dabalataan qophiilee ta'een argachuuf fuul Facebook OMN haa hordoftoota miiliyoon 2.7 qab gulaannu argachuu dandeettan oduuf odeessaalee naannoo teessan jiran waan OMN irra darbu qab jetta yoo qabaattan ammoo bilbiloota jala qoraman kana Telegram akkasumas WhatsApp biratti information nu ergitan yookaan odeeffannoo nu ergitan deebimnee hasan biraan geen taate Oromiyaa Media Network kabaja waggaa kurneessoo irratti argama waggaa kurneessoo kana wal qabatee kutaalee Ameerikaa kaaba bakka gargaraatti sirni galii walitti qabiinsa Oromiyaa Media Network godhamu irratti argama jidhuuf caamsa gaaf afurii bara 2024 Washington DC fi dheedussuun tawaas Oromoo waliin sirni galii walitti qabiinsa godham taate iddoo wal argii adreesii harmirra barreeffam kan 6212 sub district laf jedhanii guyyaa keessa naannoo saatii lamaatti jedhu hammaleellee caamsa gaafa 19 bara 2000 diddami afurii gubbaatti sirni galii walitti qabiinsa khabraa awaas Oromoo Suuland waliin ka godham taate magaal Suusiitii godhama iddoo wal argii Suusiitii Convention Center bakka jedhan uummati Oromoo kadheedot sun qubatan magaalota keessumaa Nebraska, South Dakota, Iowa, Warzigitan, Calgary, Green Island deef olloo sun jirtan cufti yaamicha kan irra nafinaan qoree deeggarsa Oromiyaa Media Networkiitiin dhiyaatti aganuma gabaabsanii wannu gara odeessa keenya guddaa darbuun duratti beeksisa jalqaba hawaan kanaa wal qaba daawwanne gara ajandaa keenya ka jalqabaa dabarra.
Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ayiwaa, Suusiitii, Nebraaskaa, Saawuz Daakootaa fi magaalota akka Warzingitan, Kaalgaarii fi Giriinlaand jiraatan maraaf koreen tumsa OMN fi hawaasa Oromoo Suulaand caamsaa 19 bara 2024 waaree booda sa'aatii tokko walakkaa irraa jalqabuun sagantaa kabaja hundeeffama OMN waggaa 10ffaa qopheessanii isin eegaa jiru. Imala waggoota 10 darban OMN siyaasa Itoophiyaa keessatti taphate yaadachuu fi itti fufiinsa miidiyaa kanaa mirkaneessuuf gamtaan kaanee wal faana haa dhaabbannu jedham. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ayiwaa fi naannoo ishee jiraatu martu kabaja hundeeffama miidiyaa ummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti ummanni Oromoo kutaa bulchiinsa Ayiwaa, Suusiitii jiraatu dabalatee Nebraaskaa, Saawuz Daakootaa fi magaalota akka Warzingitan, Kaalgaarii, Giriinlaand jiraatan hunduu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kana irratti argaman Daayireektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaa, koree qindeessituu deeggarsaa OMN Idil-Addunyaa fi bulchiinsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Teessoon Suusiitii Konvenshin Seentar 8014 Street, Suusiitii IA 51101. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN utubuun Oromummaa utubuudhaan koree qindeessituu sagantichaa. OMN ulfaadhu roorra godaansite OMN dagaagii irra nu aansite. Yaamichi kunini hawaasa Oromoo Suulaandiitiin dhiyaatee magaalii Walargii Suusiitii jedhu iddoon Suusiitii Konvenshin Seentar ta'uu armaan dura beeksifne jirra. Warri AWF dhiyeessuun jirtan cuftii guyyaa kan nurra nafinaa jedhu keessuma warri magaalota akka Nebraaskaa, Saawuz Daakootaa, AWF maqaan isaanii nuun qabatan loo'aa dheereefu Warzingitan, Kaalgaarii, Giriin Aayilaand dabalatee bakka gargara jirtan guyyaa kan nurra noolinaa jedhan halloo wajarsuun AWF jedhamee dhaafadhe jira. Noof kalchaa jedha kallattumaanii ajandaa keenya gurguddaa guyyaadhaaf filanne dabarra maatii waraan bilisummaa Oromoo ofirra moggeessa ajaja jedhu. PP yookaan paartii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin dheedaa shawaa lixa keessa dabruu isiitti dubbatama. Ajandaan kun Oromoo jidduu diigumsuu danda'a jedhe namoota hedduun qeeqaqaa dhiyeessuu irratti argamu. Ajandaa keenya jalqaba goonee irra dubbachuuf murteessina jedha Abiraam waan kan bal'inaa waan hordofteef maal ta'e? Galatoomii labsiin kun godina shawaa lixaa akkuma tukaafte aanaa tokkee kuttaa'ee magaalaa Gudar magaalaa Anichaa irratti kan labsame gaafa 24 ji'a kana keessa akka lakkoofsa faranjiitti jedhamee jira. Maatii shanee moggeessa mata duree jedhu filannees jirra. Akka labsii kanaatti mata duree maatii diinarra qoqqobbii kaa'u jedhuun labsiin kun kan labsame. Labsiin kun dirree masqalaa magaalaa Gudaritti argamutti caasaan mootummaa fi kaadireewwan amanamtoonni sirna kanaa waltaanii labsan jedhamee jira. Qoqqobbiiwwan kunneen maatii miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an yoo du'an hin birmatinaa fi awwaalcha isaanii hin dhaqinaa, ajjeefaman gumaa hin qabanii, ajjeechaa kamiifuu gaafatamuu qabu, dhukkubsatan an gaafatinaa, wal'aansa fayyaan argatin, irraan bitinaa, ittiin gurgurinaa, nagaan gaafatinaa harkan fuudhinaa, rakkataniin gargaarinaa, hidhamaniin gaafatinaa, miseensummaa waldaalee kamuu keessaa waldaalee akka Afooshaa, Iddirii, Uqubii keessaa baasaa kanneen jedhan labsiiwwan kanneen keessaa labsii kana keessatti qabiyyeewwan kabiroos jiru hedduudha. Hojii mootummaa irra warra jiran hojjettoota mootummaa warra ta'an hojii irraa ari'aa kanneen sooroma bahan mindaa sooromaa akka hin arganne mindaan sooromaa isaanii akka irraa dhaabbatu namuu mana isaanii akka hin seenne isaanis mana namuu akka hin seenne buna waliin hin dhugina nyaata waliin hin nyaatina ilmaan isaanii bosona jiran dirqama hidhannoo guutuu wajjin galuu qabu yookiin immoo harka kennachuu qabu labsi jedhu labsanii jiranii yoo didan ilmaan isaanii bosona deebisuu yoo hin dandeenye maatiin tokko miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokkotti birrii 50,000 akka adabamu labsanii jiran jechuudha. Caasaan aanaa tokkee kuttaa'ee fi magaalaa Gudar kun mana gandaa fi mana ijaarratan keessaa buqqaanii akka deeman jechuudhaan labsanii jiranii. Warri kun warra gumaatii buqqa'uu qabu jechuudhaanis labsanii jiranii. Milishoonni fi bulchitooti gandaa baadiyyaa keessaa waraana bilisummaa Oromoo baqatanii gara magaalaa dhufan mana warra kana akka dhaalanii mana isaaniitti galan jechuudhaanis labsanii jiranii. Namni labsii kana cabse immoo birrii 10,000 hanga birrii 50,000 akka adabamu labsiin magaalaa Gudaritti labsamte tuni ni agarsiifti.
warri labsii kana labse adda dureedhaan namoota 8 jedhan. Ka jalqabaa obbo Bitimaa Dalasaa nama jedhaman abbaa qabeenyaati. Abbaa gadaa maqaa jedhuun yookiin abbaa gadaa aanaa sanaa bakka bu'ee labse jedhanii obbo Hirphaa Shibashii waardiyyaa waajjira faayinaansii aanichaa yoo ta'u maqaa abbaa amantiitiin warra labsii kana labsan keessaa obbo Baayisaa Gonofaa ajajaa poolisii aanaa Ilfataa fi ejersa lafoo ture yeroo dhiyoo garanatti ramadameedhami bakka turetti immoo yakka hedduu raawwataa nama ture jedhamee nutti himamee jira. Milkeessaa Dandanaa kantiibaa Gudar Abbabaa Dandanaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa tokkee kuttaa'ee nama ture jedhanii obbo Guddataa Dandanaa bulchaa aanichaa duraaniiti. Wayyeessaa Alamuu bulchaa aanaa yeroo ammaa kan aanaa tokkee kuttaa'eeti. Balaa Hundee namni jedhamu immoo itti gaafatamaa waajjira paartii Biltsiginnaati jechuudha. Labsiin kun aanaa tokkee kuttaa'ee kan godina Shawaa Lixaatti labsamtu malee kutaalee Oromiyaa hedduutti maqaa miseensa maatii waraana bilisummaa Oromooti jedhamuudhaan namoonni moggeeffamanii badiin garaagaraa humnoota tikaa humnoota nageenya mootummaatiin irratti raawwatamaati jira. Haalli kun sadarkaa caasaatti sadarkaa koree nageenyaa jedhamutti warri kun koree nageenyaa inni fudhachuu dandeenya. Koree nageenyaa jedhameeti kan nutti himame informaantiiwwan keenya bakkeewwan garaagaraa achi jiran kan sirriitti quba qabanii bakkeewwan garaagaraatti haalli kun waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan aanaa tokkee kuttaa'ee ofiishaalii barru malee amma Arsii keessatti soonni deemaa jiru waan wal fakkaata. Dhugaa dubbachuun diiteelii waan kana yeroon informaantii irraa fuudhu nama yaada kana naa kenna irraa fuudhu baay'ee natti dhagahamaa ture. Rifaasisaadha dhugaa dubbachuuf ol nama jechiisa. Akka sabaatti uummati tokko sadarkaa maatiitti wal diinoonfatee qe'ee keessaa akka wal hiriyu akka boo waliin deemne akka hariiroo hawaasummaa wajjin hin hirmaanne sooshaalaanii maali nuun akka ilma namaatti ilmi namaa nama daa'imni xixiqqoon umuriinsee sanaa gadi ulfataatee illee bar wannoo kanaaf saaxilamuudha. Namni garaa haadha isaa keessa jirullu labsii kanaaf saaxilamuudha. Ajjeechaati irratti murtaa'e jechuudha maatii warra kanaarratti. Wanni kun dubbii fokkistuu ishee dhumaati jedheeti kanani ilaalu Biltsiginnaan waggoota darban keessa gochoota hoodaa gochoota hedduu qaanfachiisoo saalfachiisoo ta'an hedduu nutti argisiiseeti kan inni jiru ulfoowwan Oromoo kabaja dhoowwate mancaaseeti kan inni jiru hawwan maanguddoo abbootii gadaa osoo nafin ciibsee qalee dhiiga isaanii akka sareetti daandii irratti dhangalaaseeti kan inni jiru reeffi namaallee akka daandii irraa hin kaane milishaa ramadee eegsisuudhaan waan taatee matibbana Arsii Adaabaa keessatti ta'e yoo fudhanne ilaalle waa hedduu nutti argisiisee jira. Labsi isheen kun garuu dubbii fokkiftuu ishee xumuraati jedheeti kan ani ilaalu cabiinsa safuu hawaasaa irratti labsamedha. Labsa diigumsa jiruuf jireenya uummata Oromooti jedheeti kan ani yaadu. Hiikkoon murtoo kanaa hiikoo baay'ee gadi fagoo ta'e waan baay'ee fokkisaa ta'edha dhugaa dubbachuudhaaf taanaani. Kun duula seera kabachiisuu jedhamuufis hin danda'u. Duula waraana bilisummaa Oromoo kan isaaniitiin shanee jedhanii balleessuu jedhamuufis hin danda'u. Lola waraana bilisummaa Oromoon geggeeffamudhas jechuudhaaf hin danda'u. Kun lola kallattiidhaan aadaa duudhaa safuu jiruuf jireenya hawaasichaa irratti labsame kan balleessuudhaaf wanna godhamedha jedheeti kan ani yaaduun namoonni gocha kana raawwatan namoonni labsa kana labsuu keessatti maqaa abbaa gadaafaa jettee Abrahaam warri kun ofitti qaanfachuutu irra jiraata warra Oromoo irratti diigumsa labse warra Oromoo irratti waan saalfachiisaa labsedha jedheeti kan ani yaadu kun hiikoo biraadhuma hin qabu jiruuf jireenya hawaasichaa mancaasu Oromoon Oromoo ofirraa akka moggeessu akka ofirraa dhiibu akka of keessaa balleessu gochuudhaaf uummata irratti kakaasu uummata wal balleessisu uummanni yeroo rakkinaatti akka wal hin qaqqabne akka waliif hin birmanne akka rakkoo isaa walitti hin dabarsine akka waliif hin iyyanne akka wal cina hin dhaabbanne gochuu jechuun ulaagaa kamiiniyyuu waan fudhatama qabu miti waan uummanni Oromoo miira tokkoon adeemsa akkasii dura dhaabbachuun irra jiraatudha. Waa hedduudhaan caccabsanii jiru uummata kana gandaan caccabsanii jiru amantaadhaan caccabsanii jiru waa hedduudhaan gosaan caccabsanii diiganiiti kan isaan jiranii. Amma hariiroo hawaasummaa uummanni kun akka uummataatti waloodhaan qabu ishee sana diiguuttidha jechuudha kan isaan gadi taa'an. Akkuma Abrahaam immoo jedhe wannichi wanna labsii aanaa tokkee kuttaa'ee qofatti mul'ate miti warri tokkee kuttaa'ee warri magaalaa Gudar gadi ba'anii sadarkaa labsiitti waan kana labsatanii
ti warra qaanii ta'anii kan isaanii jiranii ani uummatichaan jechaa hin jiru warri waan kana labsii jedhee warra kana labse waan qaanii waan bor itti saalfachuudhaaf dhalli isaanii illee itti saalfachuudhaaf qabdudha kan isaanii labsanii hawaasa keessa facaasaa jiranii haa ta'uti isaan qofa osoo hin taane iddoo garagaraatti wanni kun osoo bifa labsiitiin hin leellabsin harka lafa jalaatii waan hojiirra oolaa jirudha. Arsii keessatti wanni argaa jirru isa kana. Maatii waaqonoolee fa'aa kan tibbana ajjeefamanii reeffi isaanii akka daandiirraa hin kaane taasifamanii torban tokko guutuu reeffi dhala namaa akka daandiirratti cobeedhumu kan taasifamaa tureef gocha akkasiirraa akka Oromoo wal hin awwaalle akka Oromoo wal cina hin dhaabbanne rakkoo isaarratti akka waliif hin birmanne gochuudhaaf adeemsa deemaa jiru kan hariiroo waliin jireenya uummaticha balleessuudhaaf adeemsa deemaa jiru kana Oromoo walii isaa miti Oromayyuu kan eenyummaa isaa nama hin beekne illee reeffi du'ee reeffa lafatti hin ilaalu dhukkubsatee callisee bira hin darbu bifa danda'ameen cina dhaabbateeti kan inni fuudhee yookaan wal'aansa kennuuf yookaan yoo inni du'eera ta'es awwaallatu. Har'a garuu Oromoon iyyuu akka waliin awwaalledha kan irratti labsamaa jiru. Yaa addunyaa tan gubbaatti waraanii guutuu addunyaa bakka gargaraa godhama. Waraanii uumamumaan jira. Ilmi namaa jiraannaa wal dhibdeen hin jirtu wal ijjeesuun inum jirti. Warri wal dhabee qawwee walloon wal ijjeesuu waraanum kam keessa illee waan baratame. Waraanota gurguddaa addunyaa gubbaa godhama jiran kan keessa waraanii maqaa qabu Raashiyaa fi Yuukireen jidduu deemuu jira. Gaazaa fi Israa'el jidduu deemuu jira Hamaas fa'a. Waraanum kan keessatti ballee salmaatiin waraan maatiin itti jeefamte argineen beenu. Sunii miti addunyaa gubbaatti warri leegaal godhanii addunyaan itti tuula jirtu garee shororkeessitoota gurguddoo maqaa qaban kanneen akka ISIS dabrimo Al-Shabaab Soomalee keessa jirti. Soomalee keessa biyyoota ollaa kanneen akka Keeniyaa, Ugaandaa, Itoophiyaa dabalatoo carraa argatu dhuftee bombi dhukaaftee magaala keessatti lubbuu qulqulloota hedduu gaagaatii mootummoota addunyaa yookaan mootummoota biyyoota kana kan miseensota garee Al-Shabaab waan waraan sun keessa jiraniif maatii isaanii duuna awwaalinaa harkeen fuudhinaa bishaan hin obaasinaa ofirra fageessaa man keessa baasaa jedhan argineen beenu. Waraanota hamaamoo biyya lafa gubbaa godhaman keessa waraanii mootummaa Abiy Ahmed qaamolee gargaraa waliin godhe waraana war waliin lola don taane uummata qulqulluu irratti xiyyeeffatu ragaan tokko kana. Kanaaf mo'achuu dadhabu waraanota hedduu keessatti bakka gargaraa mootummaa Abiy Ahmed war waliin loliin hin qabu addunyaa guutuu wal lola jira. Waraan Tigraay wal lola jira. Waggaa lamaaf waladhee mo'achuu hin dandeenye nagumaan xumuramnu irratti. Wanni inni mo'achuu dadhabeef jajjabeen TPLF don taane maqaa TPLF fi uummata duguugaa waan tureef. Tigraay gaaf waraanii Tigraay jalqaba tursun dhalata Tigree jedhanii warqii irra saama hidhanii duguug sanyii hamaa irratti dalagaa turan. Uummati sun ammoo wal gurmeesse maal godhe? Tokkummaan lolee mootummaa qawwee gana qaba maana gana qabelee laf gargalchu loltoota ollaacuuf dabootti yaammatanii dadhabanii karaa nagaatiin dubbii wanneetti. Amaar keessa waa wal fakkaataa deemuu jira. Oromoo irra akka wal fakkaatu godhamuu jira. Ati khawal dhabdeen khawal loluuni jirtu qaamni dhate qawween loluu jira. Koozii masafika waraanii bilisummaa Oromoo ma waraanii bilisummaa Oromoo qaamni mootummaa ajjeese yookaan mootummaa maaf waraana bilisummaa Oromoo ijjees gaafi jedh gaafannee hin beeknu nu dhimmi keennaa miti. Garuu maqaa waraan bilisummaa Oromootiin dargaggeessu umriin isaa waggaa 18 caalti sababa inni boson jiruuf haadhi ijjeesuun kulee hawaas boruu raga guddaa dhiyeessuu dandeenye. Abbootii gadaa jimlaan fixuun uummata qeerra buqqisuun saamuun aadaa Oromootii mitillee seera idil addunyaallee kalabsee namummaa lagatee addunyaa irratti yuunik garee tan tolchisiisuu danda'a jedhettiin amana. Gar murtee dabartee yoo dhumnu yooni murteen tun jalqabaatii miti jedhe jira. Dhuga baanar mirra sirriitti raga ba'uu fi danda'aniin. Barkuma 2022 keessa Booranatti abbootiin gadaa qoree raaba jedhanii qoreen waliigaltee uummata saamsita akka magaala Yaaballoo irra wal yaamte miseensa abaa'oo shanee ijjeesaa dibadhaa itti labsii dabarsitee turte. Miseensa abaa'oo shanee jechuun eenyu waraan kee jiru. Warri waraan kee jiru silaaftuu wal ijjeesa wal nama hin gaafachiiftu. Abba gadaa jechuun yookaan jaarsi biyya jechuun hanni bakka bu'u uummata guutu. Fakkeenyaaf miseensota mootummaa ta'uu danda'a, miseensota waraana bilisummaa Oromoo ta'uu danda'a. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo illeen Oromoo qaamii bilxiginnaa hojjechuu jiru illeen Oromoo. Gaaf warri kun wal waraanetti ados abbootii gadaa ta'anii araara buusanii waraanni kun hin barbaachis jedhanii jidduu ta'anii qaamlachuu walitti fidanii naga buusuu barbaachis malee ijjeesi dibadhi jechuu yakka jalqaba. Lammeessoo uummata buqqa'ee magaala gal miseensota maatii shaneedhaan kophaa qubsiisanii uummata irraa karaamuu qobuutti itti taphachaa turan. Kun shawaa lixaatti ammaan tan kalabsamtu malee Booran keessa waggaa lamaan dabru jirru oola turte akkuma ye'uun jedharsi keessa dhagaamu irratti argamte. Labsiin tun namooti labsan jedhan amma biraan maqaa yaama keessa abba gadaati. Barana makara argine.
خادريني دوري ميليشيا ترتي وخانا نقول ربوسا نلين أبغداتاتي تناف أبغدا ونرن رومو خيس نجرتو جدا أنا أبغدا عند ما ينقولوا في متوان غدا سري بيخا ماتين تيلين غدوم خيس جرت غدا خيسا قدر أبوتين غدا كنا أرومو خيسا توممتي إمبيت تونغاري بيلوفتوت والتقابمتي إرغمتوت إرغمتوت مداني فتو رومو ولنيا شفت جدت تينيبسو زندا they will not represent me ana abbootiin gadaa akkasi bakka nan buuta abbootiin gadaa oromo jeessa jettee oromo irratti labsi dabarsitu na biratti abba gadaatii miti oromo biraallee biratti warra abba gadaa keen jetta mirgi keessan sun hin dandeetta garuu abbootiin gadaa akkana hin jirtu yakka kan karaawwachuu jiran warra uumatii muud yookaan aadaa dhugaan gadaa dhufan adon taane khaadiree shuumanii siyaasattiin dalagatan ta'usiiti aadum gadaa akka dhumnuuti gadaa keessatti namni tokko yoo maal ta'u uummata irraa adda baafame awwaalisan dhaqinaa gaafa inni rakkatiin gargaarina harkin fuudhina namni dhaniini haraamuu kophuun akkasidha haraamuu kophachuun babbadda nam seerot gadaa uummata ittiin bul cabseeni murtii agasgeetti irra dabarsanii jechuu jeesuu dadhaban aadaa gadaa keessatti seerma ta'u qaba namni akka maama dalag namna mufijjees murtee du'a dabalattee irratti in dabarsita garuu uummata tokko hawal keessa dhalat harkin fuudhina maaniin godhina nam murtee du'atti murteessanii jeesaniyyuu sirnumaan teessisanii awwaalan reef nama nyaaphalloota yoo wallolaniin duul keessatti aadaa oromoo aadaan beek keessatti reeffayyuu fuudhanii mukurra cabsayyuu awwaalu dadhaban bineensi raasaa booran keessa yoo eeltoowwan namni suni dhalas bakka oromoo keessa hin jirti eeltoote loon obaaftoo galti naanni guguuttee bira deemti maaliif waraabessi qeerramsi gadamsi arbii kun cufti bineensa seeru uumaanu bira qabaa jedhan ittiin dhugan ardhammoo oromoon midhaaniif jettee barcumaaf jettee buddeenaaf jettee ebel yoo duuna awwaalina jechuun yolmaan abba gadaa biibulchi jedhan taate kanuma gadaan akkana onurraaftir jirti dhumi keen ofillee badu walillee balleessu seena biyya Itoophiyaa keessatti seena addunyaa keessatti shiftummaan waggachaan kan dalagam yoomilleen dalagamne kun ammoo seenaan fuulduraaf raganuu baa asirra waan guddoo darin qabu tokko deebi malee amma garee shorkeessitoota kaaftee guyyoodha moo yuun garee shorkeessitoota ISIS Boko Haram Al-Shabaab Al-Qaeda garee jedhaman kaastanii jirtan gareen kuni yeroo garagaraatti namoota target godhu dhageerree jirra dhaabbilee target yoo godhu dhageerreetti jirra garuu sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiif fakkeenyaaf ijoollee mootota biyya sana mootota biyya keessa socho'anii target godhanii sababa abbaan isaanii diina ta'e sababa mootummaan sun miseensa maatii isaanii ta'eef yoo target godhan agarra garee nama Al-Shabaab ISIS garee shorkeessa jedhamee hammeenyaan addunyaa gubbaatti maqaan isaanii ka'u dhaabbilee warra lixaa mootummoota falman qondaalota mootummoota falmanii malee akka maatiitti maatii warra kanaa jedhanii bifa kanaan collective punishment yoo irratti dabarsan argeen beeku baay'ee ISIS ol hamaadha jechuun mootummaan kun garee shorkeessa jedhamee addunyaa gubbaatti hammeenya muummeen qabne dhala namaa irratti raawwatu kan mootummaadhaan fi dhaabbilee garaagaraa target godhu ol gocha hamaa isayyuu gocha ilmaan gosa tokko ilmaan uummata tokko walitti diinoomsee amma sababa maatii kanaa okay miseensa maatii shanee jedhamee namni tokko miseensa meeqa qaba isii haga abba meeqatti immoo murtoon kun kan ilaallachuu danda'u namni tokko miseensa maatii tokko keessaa miseensa waraana bilisummaa yoo ta'e abbaa qabaa obbolaa qabaa haadha qabaa obbolaa ilmaan obbolaa jiru dubrii maal gosa hedduu jira mi gosa jira haga eessaatti murtoon kun eenyu faa ilaallata warri shawalixaa kun akka murteessaa jirtanitti immoo miseensa waraana bilisummaa oromoo bifa kanaan balleessina jettanii yaada jirtu waraanni bilisummaa oromoo jedhamu kun lakkoofsi isaa meeqa murtoo murteessaa jira kun murtoo akka sabaatti badii uummata keenya irratti akka uummataatti uummanni akka walitti bahee wal balleessu gareen tun murteessitee wal biraa deemte jedhee yaada daa'imman haadha gara haadhaa jiranii kaasee hanga maanguddoota gadi baanii waa nyaatuu hin dandeenye hojjetatanii of sooruu hin dandeenye irratti murtaa'eedha baay'ee nama gaddisa dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa sadarkaa kanatti walitti diinoomfamee sadarkaa kanatti hammeenya walirratti raawwachuun baay'ee nama gaddisa akkanatti immoo waraana bilisummaa oromoo balleessuun ni danda'ama kan jedhu waraana bilisummaa oromoo jechuun akka mootummaan kun yaadutti nama fiizikaalii miila lamaan deemu kan guduruu qabu kan qawwee baatee deemu kan daggala keessa galu kan immoo mootummaa lolu jedhee fudhateera mootummaan kun baay'ee waraana bilisummaa kaaraaktarii kanaan fudhateera warra kanaa balleessina jedheeti kan duula jiru waraanni bilisummaa oromoo ilaalcha bar wayyaaneen waggaa 27 abaawoo waan jedhamu waggaa 27 balleessuu hin dandeenye bar
wayyaaniin gaafsan turte waggaa 27 waraanni bilisummaa Oromoo amma waraanni bilisummaa Oromoo gaafsan abaa'oo jedhama sadarkaa har'a jiru kana iyyuu gaafa hin geenye balleessuu iyyuu hin dandeenye wayyaaniin. Maandhee garaagaraa keessa ba'a Oromiyaa kibba Oromiyaa lixa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa turee jira qawwee qabatee warri kun. So warri jarri ittiin socho'aa jiru kaayyoodha kooziidha malee qawwee waan baateef guduruu waan godhatee deemuuf hin badaa yookiin immoo sadarkaa kanatti balleessuu dandeenya jedhanii bifa kanaan uummata walirratti duulchisuun waan baasu natti hin fakkaatu. Ilaalcha kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yaada. Yoo mootummaan waraana kana bo'achuu barbaade gaaffii waraanni kun baheef deebisuudha. Hojii siyaasaa uummata irratti dalaguudha. Uummata bifa kanaan walitti diinoomsuudhaan waraanichis hin baduu hin danda'u. Mootummaan kunis moo'icha fiduu hin danda'u. Arginee jirra waggaa 5 guutuu amma waggaa 6 deemna. Meerre waraanni bilisummaa Oromoo balleessa. Waraanni kun akka daraaru amma even amma tarkaanfii nama fudhatamaa jiru kun waraanni kun akka bal'atu hiddisaa akka gadi fagaatu diinummaan mootummaa kana ifatti uummanni akka baru waan godhaa jirudha malee waraana kana balleessa yaadu. Counter productive hojiin mootummaan kun guyyaa guyyaadhaan dalagu akka waraanni kun guddatu godhaa dhufee jechaan jira waggaa darbe waggoota darban marii keenya gaggeessaa turre keessatti maatii tokko keessa bifa kanaan yoo aggaammii akkasii irratti raawwatte labsii akkasii irratti raawwatte hundi waraana bilisummaa Oromoo ta'a. Amma hundreds of thousands waraana ta'aa jirudha. Waraana kana bifa kanaan balleessuun waan danda'amu jedhee waan hin yaannee fi hojii siyaasaa hojjechuun barbaachisaadha. Mootummaan kun hojmanee siyaasaa hojjechuu dadhabuudhaan yeroo hundumaa garaagarummaa jirtu qawweedhaan humnaan labsiidhaan waan furuutti fakkaatee jira. Gowwummaadha hin danda'u hin dandeenye kaleessas. Wanni ta'aa jiru waan waraana bilisummaa Oromoo balleessuu yookaan lola Oromiyaa injifachuudhaaf adeemsa deemamu qofa dha sadarkaa sana qofatti gadi buusee ilaaluudhaaf hin danda'an. Wanni hawaasa irratti hojjetamu yookaan dabni hawaasa keessatti gadi facaafamu hawaasa sana cabsuu giddugala kan godhate akka ta'edha kanan sadarkaa sanatti kanan hubadhan. Seenaa keessattis akka ilaalletti akka dhagahaati turretti jalqaba irratti Oromoo sabni jedhamu kun uummanni Oromoo jedhamu kun kan inni cabe jalqaba gadaasaa cabsanii safuusaa balleessanii aadaasaa mancaasanii waliin jireenya isaa jiruuf jireenya isaadha kan isaan dhabamsiisan kan isaan mancaasan. Kana gochuu isaaniitiin barootaaf gabrummaa jalatti qabaniiti kan isaan jiran uummata kana uummanni kun dammaqee falmatee haga tokkommoo gabrummaa kana ofirraa qolachuudhaaf tattaaffii baroota darban keessa taasiseen deebisee waliin jireenya isaa ijaarratee aadaa isaa afaan isaa duudhaa isaatti deebi'uu eegaleeti kan inni ture. Amma wanni ta'aati jiru kan uummata kana akka uummataatti deebisee walitti qabi caccabsuu irratti kan fuulleffatedha kan natti fakkaatan. Duulli isaanii waraana bilisummaa Oromoo irratti miti. Duulli isaanii lola geggeessaa jiran injifachuu yookaan tarkaanfii seera kabachiisuu jedhan sana milkeessuu miti. Duulli isaanii safuu hawaasaa irrattidha. Hawaasni kun gaafa waliin dhaabbate gaafa wal cina dhaabbate humna godhata tokko ta'a. Gaafa tokko ta'e humna tokkummaa isaa sana cabsuun isaan rakkisa. Kallattii adda addaatiin yaalan yeroo akka jalqaba irrattis kaasne. Amma wanni uummata kana irratti hafte safuu isaati aadaa waliin jireenya isaatiiti. Kana irrattidha kan duulamaati jiru. Oromoos haa ta'u Orommas haa ta'u wanni inni irratti hojjetaa jiru maqaa sirna kana jala hiriire wanni inni irratti hojjetaa jiru kana uummata kan harkaa caccabsuudha. Gaafa kana goone uummaticha gabroomsuun nuuf salphata jedhanii waan yaadaniif. Kanaaf adeemsi sirna amma aangoo irra jiru kun adeemsa sirna minilikii wal fakkaata yeroo baay'ee jedhamee kana kaafamuu fi wanti ta'aa jiru hundumtiyyuu dhaqee waan uummata kana gargar caccabsuu fi uummata kana gabrummaa duraanii sana keessatti kan kuffisu waan fakkaatudha. Egaa safuu uummatichaa aadaa uummatichaa wanta inni harkaa qabu duudhaa isaa balleessuudhaaf adeemsa deemamuun cinatti namoota immoo waan kana gadi dhaabuu waan kana gadi ijaaruu irratti hojjetan mataa hawaasa kanaa kan walitti qaban namoota mataa hawaasa kanaati jedhamanis dhabamsiisaati kan inni jiru. Wanni kibba bahaa Oromiyaatti ta'aa jiru isa kanadha. Arsii lixaa keessatti wanni ta'aa jiru wanni dhagaati jiru abbaan gadaa maanguddoonni ganna 80 maanguddoonni ganna 65 70 sanaa olii yeroo isaan jimlaadhaan qabamanii gariin ajjeefaman gariin achi buutee dhabamsiifaman
haala akkasii keessadha kan jiramu. Keessumaa aanaalee akka roobee diidaa arsii keessatti kan argamtu, arsii lixaa keessatti kan argaman, adaabbaa dodolaa keessatti wanni ta'aa jiru. Kaleessa gabaasa keenyaan wanti nuti dhiheessine ni jira. Namoota mataa hawaasaati jedhan kan hawaasni ofirratti ilaalu, kan hawaasni dhaga'u, kan hawaasni irra dhaabbatee jiruuf jireenya isaa aadaa waliin jireenya isaatii sana ijaarratu isaan kanadha kan isaan dhabamsiisuu irratti argaman. Fakkeenya aanaa roobee diidaatti abbaa gadaa gannaa amaan nama jedhaman dheengadda fuudhanii achi buutee dhabamsiisanii kan isaanii jiran. Namni kun yakka qabaatanii osoo hin taane meeshaa kan mootummaan beeku hayyama mootummaadhaan meeshaa kilaashii manaa waan qabaniif kilaashii kee fidii jedhanii dhaqanii halkaniin fuudhanii miila qullaadha kan isaan baasanii ergasii bakki isaan buusan hin argamne namni kun abbaan gadaa kun jechuudha. Achuma arsii lixaa daabbaatti nama obbo Abubakar Saadee Waaduu jedhaman kan suurarraa mul'atan kana dheengadda torban tokkoon dura miseensonni maatii isaanii namni 3-4 haala suukanneessaadhaan rashanamanii daandii irratti gatamanii turan. Maatii waaqonoolee fayyada. Namni kun qe'ee isaaniirraa buqqaanii magaalaa Adaabbaatti baqatanii bakka isaan jiranii mana isaan keessatti baqatanii jiranii fuudhanii achi buutee dhabamsiisanii kan isaan jiran. Jaarsi kun ammoo obbo Shibbiruu Guyyee jedhamu maanguddoo ganda 80ti. Namni kun bara wayyaanee keessa illee yeroo garagaraatti nama qabamanii hidhamaatti turan akka ta'anidha maddii odeeffannoo keenya kan isaan nuuf ibsan. Jaarsa kana illee qabanii hidhaatti dararaa jiraachuu isaanii aanaa dodolaatti. Jaarsuma kana faana dargaggoonni hidhaman Hasan Hajii namni jedhama. Wanni arsiif arsii lixaa keessatti ta'aa jiru namoota mataa hawaasaa ta'an sabboontota warra jedhaman warra uummanni ofirratti dhaga'u isaan kana dhabamsiisuu irratti kan hojjetaa jiru sabni kun. Gam tokko labsi baasee safuu waliin jireenya aadaa waliin jireenya uummatichaa mancaasa. Gama kan biraatiin isaan safuu aadaa duudhaa waliin jireenya uummatichaa itti fufsiisuudhaaf qabatanii socho'an akkasii dhabamsiisuu irratti kan inni argamu. Diinummaan kun diinummaa yookaan lola waraana bilisummaa Oromoo wajjin geggeeffamu osoo hin taane lola Oromoo wajjin geggeeffamu ta'e kan inni irra deddeebiidhaan ibsaa jiruuf isa kana. Maaliif fakkaate yoone lola waraanii mootummaatiif waraanii bilisummaa Oromoo waliin godha jiru nu defend godhuutiin jiru wanni clear godhu barbaan option lama jira qaamni lama yoo wal dhabu yoo danda'an walii galanii taa'anii mari'atanii naga buusan. Yoo sun ta'uu didammoo qawweentumanii wal mo'atani. Waraanii bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa kan lamaanuu tolchuu hin dandeenye. Mootummaan bilxiginnaa waggaa 5 guutuu torbaan bultii 5 bultii 2 jedhee beellama qabachaa ture. Waraan kan balleessuu hin dandeenye. Marii Tanzaaniyaa marsilam wal arganii tanallee milkeessuu hin dandeenye. Carraa dhumaa ka godhachuu jira nama maal godhanii rakkoo waraanicha don taane uummata yulchinaa karoor jedhanii waan deeman na fakkaata. Amma bifaaraan akkuma dhiyeen kan gabaasa ture. Duul guyyoottan 40 duulaaf olol guyyoottan 40 jedhanii waraan bilisummaa Oromoo hamuumeen qabne galcha jiraachuu hedduu isaanii barbadeessa jiraachuu nutti murratti argama. Warri kun uummatam dhumachuu jiru kun an fakkeenyaaf jaarrolee miseensota maatiin talti dubra faan ka dhumachuu jiran kun ni qawwee qabatan isaan mootummaa lolina seerumii dila addunyaa bakka feeto deemti civilians nam qawwee mootummaa dur dhaabateen dhukaasin adum miseensum waraana ta'e waraanum keessatti argite raga qabaatte خرانة تيني جيفسين جر موتومان إثيوبيا خنرات الدنيا قوتو بيقوان دبانين كاب وقوتان جان دربان دقوق سني قوتشا يقوت ورانا حمام دلقو جارميالي مرقنا موماتي فواسد للدنيا قوتو ما ولي قلي رقبا أما مو وقا شيالاني دبان بفعلاني رديباني هم دول قويشا أنيني نموت غريف بدين نفكات غاف دول لبسان جلنا كم بباسن نم إيق نما خنكيسا ونياتي الدوجر خنا مو متخينا قددو وان إيرس نفكات وقال لفرجرت waraani bilisummaa Oromoo khazan dhabamsiiftan ammaanach waan jirnatti hin fakkaatu because sababii dhabamsiisuun dandeenyeef namni riphee lola tokko kan qaam wal loluun tokko balleessuuf jalqaba uumat qabata. Uumat qabatee siyaasaa namansiifatee hojii namansiifatee achiin duubee eeguu uumatu fi qabateen booda waraani kun uumat kee waan jiruuf uumat waliin karatti qolatti qabda. Maqum kanaan uumat xureessite abbootii gadaa fixaa jaarsa jaartii baaftee rashanaa dargaggees jimlaan ijeefte bineensi nyaachisaa kallatti kamiin mo'atamtu waraa waggaa mootummaan Itoophiyaa lakkoofsa waraanaatiin dhibin qabu bara akkuma fiild maarshaal Biraanuu Juulaan hunjed loltoota dargii caala baay'ataan qabnaa jedhanii jiran baay'inaa miti dubbiin yoo uummati sibiriin dhaaban gaaf uummataa wal dhabdi yoomillee mo'achuu hin dandeettu lol Tigraay irra wanni warri mo'achuu dadhabeef gaaf jalqabaa TPLF loluuf dhumnaan uummati ittiin buun ture magaal qabatanii naan uummati cafacafuu kan sun addunyaa irra gabaye uummati eegarra maal ta'e jimlaan wal ijaale qoratu uummati Oromoo akka uummati Tigraay sun jajjabeen qabaachuu dhabuu danda'a tokkummaa qabaachuu dhabuu mala garuu haal kanaan itti fuftee dhumisii maal takka ta'uu danda'u ilaaluun barbaachisa jedhetti herregaa anini murteen ammaan tan dabruu jirti sun ifatti
diigumsa Oromoo jidduu dhalti Oromoon ammaan tanayyuu hin jirtedhe ittiin herreeguu hin danda'u because ijjeecha waggaa jaan darban Oromiyaa keessatti dalagamtu guutuu Oromoo ijjeessa bayi anini armaan dur nafxanyaan nu ijjeefti wayyaaneen nu ijjeefti inni kijjiba yaan ijjeeftooti number 1 tawali ijjeeftuun Itoophiyaa keessatti rikoordi qabatte Oromoo ta'uu irratti argamte tuun wal namin gaafa ijjeeftu armaan dur minilik nu ijjeesse dargiin nu ijjeesse wayyaaneen nu ijjeeften warsuun dhiifam gaafachuu qabna yoo akka dhuunfaatti akkasitti hin herreg wayyaane afaan kamiin waa wayyaane haasofne qoy bar wayyaane bar Oromoon qeessa keessa sadarkaa kanatti ni ijjeefamne bar minilik kaawdeessan suniyyuu sadarkaa kanatti gareedhattu dhufe Oromoo ijjees malee Oromoon dabartee wal gurguree midhaanii fedhe garaa fedhe gara midhaan nyaatanii man fincaanii dhaqanii fedhanii sadarkaa kanatti sabi guddaa nagan wal salphisochuuni si salfachiifte jechuudha agum proud Oromoo jedhu am Oromummaa keenya sadarkaa salfachuu gubbaa dhaqqabuun kee waan hin oollee fi hundum irra diigumsa Oromoo dhalaa gan caala diigamsi hin jiru Oromoon ammoo gaaf diigamti Itoophiyaan ati jaartin jirtu because geographically Oromoo bakki siin jirtin beena lakkoofsa uummata hin beena uummati guddaa nagan gahun namni hedduun abdii kutadar midhaan si faarsiti waliin midhaan nyaata malee hundu ammeen garaa qaba namni obboleessi jala jeef maatiin fira fiixaan jala doot cufti ammeen garaa sii qaba yeroof midhaan sirra nyaata malee sitti hojjecha jiraachuun dogatina garee bilxiginaa waan isiin beekuu qabtan lammeesso yakkaaf garjabeenni kun aganatti hin dhaabata maaliif fakkeenya sitti Abrahaam Reefuu kaasuuf fedhe jira miseensota shanee bishaan hin obaasina duuna waalina mana irra buqqisa maaniidha ayyee miseensa shanee mucaan tokko maatii keessa jiraatu amma keessa akkasiin beeka dheeduuf dhaladha keessatti miseensi waraan bilisummaa Oromoo tokko obboleeyyan ammoo 4-5 taatu kaadiree mootummaati gaaf buqqifti mucaa boson jirsun ifatte miseensi kan keessullee man keessaa ri'uu kan keetii jechuudha miseensi afran duraan si tajaajil khatariit kun garam dhaq borganam qawwee raafatee dhufe sin lolu that's the question ma wayi dhufte nam wayi rashanta maatii guutuman irra diidde gubta nami boson jir qawwee harka qabu khawfi qutate si jeesu of urabbay gaafat qay keessatti dhabbasa jeef dhufe waan akkam dalaga so Oromoo jidduutti bloodshed am loltoota yaayuu dadhabne isummaan ka wal fixxu jedhanii xaroorbay malee waraan bilisummaa Oromoo balleessuuf waa wanne din fakkaatu nu anak am wanne deebina jechuu barbaad waraan bilisummaa Oromoo qawwee wala dhuu jirtani bar yookaan makkumbaatan barbadeessa yookaan nagabuusa Oromoo jidduutti nagaan ka dhufuuti Oromoo nafuur ka fudhatu jechuu irratti argam gaafum naan loltanii dadhabdan uummata kee deebitanii jaartii qaluun jeesuun brutality Hitler facaala seena hamma fi galmeessu malee kabiraan qabdu dhumii garee bilxiginnaa maal jedhee kan dubbachuu danda'u tokkoffaa Oromoo balleessiti umirratti ufilleen bad biyyalleen balleessitu ufilleen bad biyyiti Itoophiyaa jedhan sadarkaa kanatti zaccette seena keessa yoo qabeet taate wal gaafachuu dandeen dhugaan lafir jirtammoo Itoophiyaa bar wayyaanee sadarkaa addunyaa fudhatam qabdu fuudhanii zeeroo godhanii qa'ee du'a qa'ee saamicha qa'ee dhiiga qa'ee yakka taate jirti jechuudha biyyattiin mootummaa Oromoo bulcha maan hin jedhina no Oromoo jeemnaan Oromoo jeeskamu nyaapha Oromummaan biratamti jira nyaapha walti taanee jirra jechuudha nyaaphi hamaan Oromiyaa kee jira maantaan Oromoof Oromummaa jedhettiin herregaa sirrillee yaa'u fudhata. Wanni gabaabsee sirra dabaluu qabxii taanutti hin ce'ini uummanni sadarkaa kanatti dhumaa jiru kuni dhageettii argataa jiru wanni baay'ee nagaddiisaa jiru. Oromiyaan sadarkaa kanatti dhiigaa jirtu akka addunyaatti hawaasi addunyaa sagalee sii dhagaa hin jiru. Naannoo Amaaraa caalaa yeroo ammaa dhumaatii guddaan mancaatii jabaan Oromiyaa keessatti dhaqqabaa jira jedhee tilmaama. Akka kiyyatti odeeffannoo garaagaraa Oromiyaa irraa argataa jirru. Hundaa ol immoo inni akka malee na yaachisaa jiru yakki warri kanaa haga dhalatoota Oromoo biyya alaatti deemee jira. Dhiyoo kana namni wayii haala Oromiyaa keessa jiru irratti gaaffii deebiidhaaf wal beellamne maatii kiyyaa jiru fan sodaadhaan dubbadhu jedhee beellama isaa haqee jira. So garamitti deemaa jirra. Wanni kuni maal jedhama transnational amma mootummaan Isaayyaas Afwerqii faan dhalattoota biyya keessaa qabdii qabatee lammiilee yookiin maatii isaanii ka diiyaasporaa gibira kaffalchiisaa ture haga har'aatti jechuun hin beeknu bakkeewwan garaagaraa. Wanni kun Oromiyaa keessatti dhalataa jira amma waan si gaddisu. Uummanni keenya akka sagalee waliin taane haalli kun daangessaa waan jiru natti fakkaata. Abjuu sodaa irriiba dhabuu barbaachisaa dhee yaadu mootummaan kun lola kana qawweedhaan fixuu hin danda'u. Oromoo kanas fixee bara aangoo isaa dheereffachuu hin danda'u. Akkaataa kanaan Oromoo fixe malee bara bulchiinsa isaa dheereffachuu hin danda'u by the way. Lola qawweedhaan fixuu hin dandeenye osoo dhaabee gara mariitti deebi'ee gaarii dhadhee yaada hunduu gara mariitti deebi'uudhaan uummata keenya dhumaatii oolchuu akkasumas mancaatii amma deemaa jiru hambisuun ni danda'ama. Sanarraa kanatti haalli amma itti deemaa jiru baay'ee sodaachisaadha.
Agenda kana suma gabaabsine gara ODEESS kheen kattaanu dabarraa akkum jennee Oromiyaa qofa don taane guutuu biyyattii keessatti waggootan jaan darban dhiigi bakkum cufan lolaa irratti argama sarbamni mirga namoomaa yakkooti waraana biyyatti kutaalee gargaraa Tigraay, Amaar, Affaar, Oromiyaa, Gumuuz bakka gargaraa raawwachuu jaarmiyaalee mirga namoomaa dabra hawaasa idil addunyaa bal'inaan dubbachuu irratti argama. Dhimma kana wal qabate United States of America tti ministeerii Ajaa Alaa gabaasaa dhiibba sarbamni mirga namoomaa kabar 2023 Itoophiyaa ilaalchisuun turban kan kee baasee jira. Dhiyeen kana akkuma beektan guyyoota lamaaf odeessaaleen kennin turre ajenda kan irraan dubbanne taatulla ajendaan kun kanumaa waan wal qabatuuf ittiin dabarra. Akka waliigalaatti Itoophiyaa keessa bar 2023 yakkooti amaamoon guutuu biyyattiin raawwatamu gabaasii garee mirga namoomaa gabaasii mirga namoomaa sarban mirga namoomaa ka USA kunifoomsee jira. Yakkooti inni dalagaman jedhee ajajama murtii malee namijjeessu dhabamsiisu hidha seera la dabalate yakkooti amaamaan dalagamu ministeera ajala Ameerikaa kun bifoomsee jira. Lolka Itoophiyaa godhamuun 2022 waliigaltee Pretoria boot xumurametti aansee garee waraansuun keessatti hirmaata afur gareen Tigraay, gareen Amaara, gareen Shaabiyaa akkasumas raayyaan ittisa biyyaa yakkoota waraanaatiif dhiibba sarban mirga namoomaa ama dalagee jira jedhee jira. Dhiibba sarban mirga namoomaa hadalag jira kan keessa tokkoffaa biyyirra namoota bakka isaan jiraatan irra buqqisanii gussuu hammalee gochi sanyii qulqulleessuu itni cleansing jedhamullee raawwatamu kaasee jira. Bar 2023 keessa immoo bakki yakkitti raawwatamtu kabiraa Oromiyaa ta'uu kaasee jira. Dhuma jalqaba bar 2023 irra bakka tokkotti namooti 23 qaamolee nageenya mootummaatiin dhumachuun kaasa. Hammalee naannoo Awaaraatti ragaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa waabeffachuun baaseen Amaar keessatti eegi labsii yeroo muddama labsamtaaf namooti 200 caal dhumachuu gabaasii ministeera ajala Ameerikaa kunifoomsee jira. Hammaleellee mootummaan Itoophiyaa mormitoota aktiivistootaaf gaazexeessitoota jimlaan hidhuu biyya gussuuf yakkoota akka irratti raawwachuu jabeessee jedhee jira. Itoophiyaa bakka gargaraa bakka waraanii jiru bakka hedduutti haalli kun ulfaatee jilaan deema jiraachuullee Oromiyaaf Amaar keessatti haalli kun ulfaachaa dhufuun kaasa. Manneen hidhaa keessa namooti qabaman akkuma bar wayyaanee sun torchaan yookaan gargalii akka dararriin dhaqqaba jiraachuun kaasa dhaanamuu arrabi gargara jiraachuullee in kaasa. Hammalee koomishinii mirga namoomaa irra qulqulleeffadhetti manneen hidhaa dhaabbataan jiran malee manneen hidhaa namooti hedduun hin beekne unofficial detention center babal'achuu Itoophiyaa keessatti in kaasa. Qaamni ala namoota qabaman kan lakkin ilaal mootummaan Itoophiyaa guutuma guutuutti dhowwee jira. Waraanota bakka gargaraa godhama jiranii buqqaatii beelaaf rakkoon namooma biyyattii keessatti hammaattee jirti. Kun haala kanaan itti fufnaan biyyattiif gadadamtu waan taateef itti gaafatamii hajiraatu jedha gabaasii ministeera ajaa ala Ameerikaa sarban mirga namoomaa ilaalchisuun torban kee dhiyoon. Dhugaadha gabaasni ministeera hajaa alaa kan gama qabiinsa mirgoota namoomaa ilaalchisuudhaan bahe kun Itoophiyaa keessatti keessuma kutaalee wal waraansa keessa jiran keessatti yakkoonni fi sarbamni mirga namoomaa hammaatee itti fufee jiraachuudha kan inni mirkaneessu keessuma kutaaleen biyyatti wal waraansaa keessummeessaa jiran ajjeechawwan seeraan alaa daangaa darban nama dhabamsiisuun dararaan garaagaraa bifa adda addaatiin raawwatamu yookaan torchariin jechuudha. Hidhaan seeraan alaa akkasumas mirgoonni diimokiraasii dhabamuun rakkoolee ijoo kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti bal'inaan mul'ataa jiran ta'uudha. Eera gabaasni ministeera hajaa alaa United States kuni waraana kaabaatii wal qabate haga tokko waliigaltee Pretoria hordofee lolichi kan dhaabbate ta'us sarbamni mirgoota namoomaa naannicha keessatti keessuma gara Tigraayin humnoota lafa Tigraay to'atanii jiran waraana Eertiraa fi humna milishaa gara naannicha keessa socho'u egaa milishaa Amaaraati akka hubachuun danda'amutti isaan kanaan yakkoonni raawwataman ammasitti dhufaniiti jiru. Yakkoonni waraanaa fi yakkoonni namoomaa lola Tigraay wal qabatee raawwatames gaafatama hin arganne yookaan qaamni yakkoota raawwatamaniif gaafatamummaa fudhate yookaan seeratti dhihaate haga yoonaatti hin jiru jechuudhaan kan inni qeequ gabaasni kuni akkuma tiyyuu jette haala Oromiyaas ni tuttuqaa haala naannoo Amaaraas ni tuttuqaa sadarkaa Tigraayitti bal'inaan xiyyeeffannoo itti kennuudha baatus jechuudha. Gabaasni kun dhimmi ijoon inni kaase inni kan biraan waa'ee hidhaa seeraan alaa bifa adda addaatiin raawwatamuudha. Hidhaa seeraan ala raawwatamu kanaan
keessumaa dhalattoonni saba Oromoo fi Amaaraa miidhaa guddaa jala jiraachuu isaaniidha kan inni eeru. Manneen hidhaa biyyattii keessatti beekamtii seeraa qabaniif beekamtii seeraa hin qabne giddugala hidhaa giddugala dararaa lammiilee ta'anii jiraachuu isaaniidha kan inni ibsu. Keessumaa akkuma tiyyuu kaaste Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa wabeeffachuudhaan manneen hidhaa beekamtii seeraa hin qabne achi keessa jiraachuu Itoophiyaa keessatti bal'inaan jiraachuu. Manneen hidhaa kun immoo giddugala torturii yookaan giddugala dararaa lammiilee ta'uudhaan tajaajilaa jiraachuu. Warrumti beekamtii seeraa qabu jedhamanis baay'ina hidhamtootaatiin qulqullina dhabuudhaan nyaata dhugaatiif wal'aansa ga'aa dhorkamuudhaan hidhamtooti siyaasaa haala qabiinsa badaatiin akka dararaman kan taasisaa jiranidha jechuudhaan wanti inni eeruun jira gabaasni kun. Kan biraa wanni gabaasni kun dhugaan inni tuqe waa'ee nama baasanii rashanuudha. Hidhattoonni mootummaa yookaan humnoonni mootummaa hidhamtoota mana hidhaatii baasanii rashanaa jiraachuu isaanii gabaasa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaas wabeeffachuudhaan wanti inni eeruun jira. Agarsiistuun sanaaf sana mirkaneessu jiraachuullee wanti inni eeruun ni jira. Waliigalaan biyyattiin ammas rakkoo guddaa keessa jiraachuu rakkoon qabiinsa mirga namoomaatiin Itoophiyaa keessatti mul'atu yookaan sarbamni mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti mul'atu yeroodhaa gara yerootti itti babal'ataa dhufuudha kan eeraatee jiru. Yakkoonni itti eeraman kunneen qaama walabaatiin qoratamanii tarkaanfiin ga'aan keessumaa yakkamtoota yakkoota wal waraansa keessattis ta'e wal waraansaan alatti yakkoota raawwatan irratti tarkaanfiin seeraa hamma hin fudhatamnetti waan kanatti xumura gochuun akka hin danda'amne illee gabaasni kun ni akeeka. Akka formaataatti har'as wanti gabaasni kun dhiheessu yookaan qorannoon kun dhiheessu qorannoo qaama walabaatii itti gaafatamummaadha. Sanaaf ammoo yeroo ta'u hin arginu yeroo baay'ee yeroo jirru oolu hin arginu yeroo gaafatamu malee. Yaa mootummaan Ameerikaa waggaa waggaadhaan gabaasa waggaa akka biyyoota keessumaa gabaasa sarbama yookiin qabiinsa mirga namoomaa kan biyyootaan dhiyeessa. Kuni kan bara 2023 bara darbeetti jechuudha bara faranjoota akka ilaaltan. Kabaji namoomaa yookiin kabaji mirga namoomaa jedhamu diimokiraasiin faan utubaa hariiroo alaa mootummaan Ameerikaa biyyoota waliin qabu keessatti isa ijoodha yookiin utubaa foreign relation foreign policy Ameerikaati. Sanaafidha yeroo garagaraatti riikardii kabaja namoomaa kan gabaasaniif kan xiinxalanii kun dhiibbaa maalii qabaata hiika maalii qabaata kan jedhu tokkoffaa dhiibbaa dippiloomaasii qabaatu danda'a. Mootummaan Ameerikaa hariiroo biyyoota waliin qabu deeggarsa faayinaansii akkasumas gargaarsa faayinaansii biyyootaaf godhu kana bu'uura godhata. Qabiinsa mirga namoomaa diimokiraasii haala qabatama biyyoonni keessa jiranii sanaaf dhiibbaa qabaatu danda'a mootummaa Itoophiyaa irratti jedhamee fudhatamuu danda'a. Inni kan biraa gara fuulduraatti gaafatamummaa qabiinsa mirga namoomaa ilaalchisee dhufuu danda'u irratti akka ka'umsaatti fayyaduu danda'a gabaasi kunniin. Gabaasa kana qofa osoo hin taane akkuma isaan wabeeffatanii kaasan gabaasoti karaa dhaabbilee mirga namoomaa Human Rights Commission Itoophiyaa dhaabbilee mirga namoomaa akka Amnesty International Human Rights Watch faan gaafatamummaa boru hordofsiisuu danda'uuf ka'umsa yookiin bottom line jennee fudhatuu dandeenya. Akka ka'umsa gaariitti fudhatamuu danda'a jedhee fudhadha. Inni kan biraa immoo mormii fi balaaleffannaa dhalattooti Itoophiyaadhaa biyya Ameerikaa keessatti yeroo garaagaraatti dhaabbilee Ameerikaa fuulduratti ba'anii godhaniif akka ragaa tokkotti fayyaduu danda'a. Mootummaan Ameerikaa akka haaraatti maaltu ta'aa jira Itoophiyaa keessatti jedheen gaafatachuudha. Dhalattooti Oromoos ka Itoophiyaas biyyoota garaagaraa keessa jiran akka ka'umsaatti fayyadamuu danda'u. Dhiibbaan sarba mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru tokko ragaadha. Inni ragaa gabaasa ministeera haajaa Ameerikaa kana fa'aa ka'umsaatti fudhachuudhaan dhageettii argatuu danda'u jedhee yaada. Dhiibbaan mootummaa Ameerikaa mootummaa kanarratti godhaa ture salphaan ture dhugaa dubbachuuf waggoota 5 darban ture. Amma sarbama deemaa jiru ga'uu baatullee salphaan ture keessumaa bara Baayiden dhufe dhiibbaan mootummaan Ameerikaa karaa dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa irratti godhaa ture salphaan ture. Baayiden filannoo itti aanu irratti deemuu danda'a. Wanni nama yaachisuu qabu mootummaan Donald Trump faan deebi'anii mootummaa Ameerikaa ta'uu danda'u gaaf sana irra caalaatti haalli Itoophiyaa kana ol baay'ee yaachisuu danda'a. Addunyaa waraana hedduu keessa jiraachuu wajjin wal qabatee attenshiniin kenname salphaa jedhee fudhadha. Because sadarkaa Gaazaa sadarkaa Yukireenitti wara haalli Itoophiyaa keessa jiru
attenshiniin arganne Itoophiyaatti haala amma deemaa jiru rakkoon jiru wal xaxaa dhufee jira. Mootummaan Ameerikaa kabaja namoomaa diimokiraasii waan kana caalaa yaaddoonsaa maayigiraantiin akka hin baay'annee fi mootummaa Abiy Ahmed waan sossobee aangoora tursiisuuf filate natti fakkaata. Yaa akka waliigalaatti Ameerikaan dhiibba goote warri lixaa dhiibba of course godhuu jiru hawaasni addunyaa duratti biyyattiin biyya akkam akka taate deebiin agarsiisuu irratti argamu suniin alammoo beessee dhowwachuu liqa dhowwachuu wal qabate dhiibba qabaachuu mala dhiibba warri ala godhu caalaan akka kiyyatti rakkoo Itoophiyaa keessa nagaan hin dhuftaanaan qaama hundaan wal waraante taanaan guyya cuf dhiig taanaan guyya cuf du taanaan biyyi tijaaramtiin jirtu biballeessu maleeka biraa hin qabaattu ajandaa kanalla suma gabaabsina kadaawwachuu jirtan qophii odeessaaleen kan turbaan guyyaa jimaadaaf sanbat guddayya waan dabartii yeroo kana isan birgeetii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork aggootan 10 darbaniif agumni isaa sagalee Oromoo ta'uun jabaatu jechuu akkuma fufee jira kanumaan wal qabate sirni galii walitti qabiinsa Ameerikaa kutaalee gargaraatti OMN'if gaggeeffamu irratti argama caamsa gaaf 4/2024 DC'f dheedot sun hawaasa Oromoo wal ergee OMN'if sirni galii walitti qabiinsa khagolu taati Saturday May 4 2 PM gubbaa guyyaa keessa nurra nafina jechuun yaamichi dhiyeessuu irratti argamtu horeen deeggarsa OMN bifuma wal fakkaatuun caamsa gaaf 19 bar 2024 hawaasa Oromoo Suuland jiraatu sirni galii walitti qabiinsa wal fakkaatu qopheessee jira magaal Sioux Citytti iddooni Sioux City Convention Center jedhu uumati Oromoo aayaa dheedsuun kanneen akka dheedota akka Nebraska, South Dakota, aayaa Warzingitan, Calgary, Green Island dabalatee bakka gargaraa jirtan guyyaa kanneen laran olinaan dhaamsa isaaniitiin beeksisaa DC tokko daawwannee dhimma lolaa gabaabsina irra dubbanna addaan baana. hawaasa Oromoo hadiisiif dheessuun qubattanii fi caamsi yookaan mee afur guyyaa keessa saati 8 wal arguuf beellami guddayyaan tokkabamu qabdu haayoo wal argitana miidiyaa guddicha Oromoo kata Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tumsuuf jedhan hooggantoota olaanoo boordiitiif daayirektarii miidiyichaa Abdajene Guutamaa achirratti argamu gaafii barbaadan gaafachuuf mirga guutuu qabdu jedhu gaaddisi bilisa hunkoree hawaasa Waashingitaniif koree tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin qophaa'e iddoo wal argii DC6212 Sub District NW Dubba Geetaan hundeeffam wagga kurneessoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. OMN ijaaf gurra uummataa. Ajanda keenkas dhumaa irratti argamna lolaa wal qabata waggootan sadii afran dabran onge jajjabduun gaagama katurgaa fi Afrikaa yookaan baay'ee Afrikaa kun ammaan tan sababa bokka yaandoo jajjaba gargaraa roobuu jiru rakkoo jajjaba keessatti argam biyyoota Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda, Ethiopia, Somalia biyyooti kun cufti rakkoo jajjabdu kee jiraachuu ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee qaamolee meetiroloojii addunyaa afaan baasuu jiran bal'inaan agarsiisu. Lola tarbaan kan bii Tanzaniyaa keessa muudateen yoo diqqaatti namni 155 lubbuu dhabee jira kan maleellee namni 20 caalu qabeef qabeenyi isaan irra buqqa'u wal qabatee mootummaan biyyattii haala ulfaataa kee jirredha yaamichi dhiyeessuu irratti argama. Keeniyaa torbaanuma chasaanan kan yoo diqqaatti namooti lakkoofsaan 70 caala lubbuu dhabu isaaniitti dubbatama kan malee namni 100 wayi dhiyaatu qabeef qabeenyi isarra buqqa'u wal qabatee mootummaan Keeniyaa warqan deebise dhaabsisuuf rakkoo tan irra dandamachiisuuf shiliinki biliyoona 4 na barbaachisaa jechuu irratti argama. Magaala Naayiroobii dabalatee bakka gargaraatti lolaan olla namaa duude qorqooroo mana gaarii waan cuuf walitti qabee haree deemuun jira. Itoophiyaa keessa bifa wal fakkaatuun lolaan kun namoota miiliyoon 1 miidhuu akka danda'u dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa namoomaa yuunoo chaam beeksisee jira. Oromiyaa akkasumas Soomaaliyaan lafa rakkoon tun keessatti hammaachuu Soomaleen lafa rakkoon tun keessatti hammaachuu dandeetti jedhan keessa tokko waggootaan dura ongee ammaan tan ammoo lolaan namgatuu jiru warri afaan saayinsii dubbatamoo ilniinoo jedhan qilleensa wayitti galaan irra ka'ee yoo wal dha'ee kallattii ilboruu kan gugata akka waballeessaa jedhanii haalli jiru ulfaata yoo. Hedduu faasisaa balaa lolaa kanaan wal qabatee haalli biyyoota baha Afrikaatti mudataa jiru kuni biyyoonni baha Afrikaa kunis gaddisiisa beektaa haalli isaanii taatee uumamaatiinis dabaree unkuramu. Biyyoonni kun amma Keeniyaa, Saajin, Itoophiyaa, Somaaliyaa balaa hongee hamaa jaladha kan isaan turan waggootaaf hongee walirraa hin cinne
hoggee baroota dheeraa keessatti immoo hamaadha jedhameen kan lammiileen harca'aa turanii qabeenyi isaanii manca'aati ture miidhama guddaan gaagaami guddaan kan dhaqqabaa ture hongee kanaanii amma immoo dabareensaa kan lolaa waan ta'aa jirudha kan fakkaatu namoonni hedduutu dhumaati jira roobni roobaa jiru rooba akkaan ulfaataadhas magaalaa Naayiroobii illee dabalatee bakka bakkatti wanni roobaa jiru rooba cimaadha. Iddoowwan drainage systemiin isaanii rakkoo qabu yookaan naannoleen kutaaleen biyyattii magaalonni akkasumas garbaadiyyaa biyyattii faatti iddoowwan lafa gadi bu'aa keessa fa'aa jiranitti rakkoon kun akkaan hammaataa jiraachuu even konkolaattota daandiirra gangalcheeronni qilee buusudha dhala namaa wajjiniin kan argaati jirru Tanzaaniyaa keessatti balaan engedda dhagahame akka rifaasisaadha ammas itti ufiinsa qabaachuu akka danda'udha yaaddoon biyyattiin qabdu kan mul'isu Keeniyaan illee itti ufee jiraachuudha kan ibsamaati jiru kan Itoophiyaa xiyyeeffannoo gahaa waan argataa jiru natti hin fakkaatu ammatti sadarkaa Tanzaaniyaa fi Keeniyaatti balaan ulfaataan mudateera jechuudha baannus dhimmichi garuu akkaan yaaddessaa ta'udha gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kunillee kan inni akeeku akkuma guyyoon jedhe balaan kun yoo xiqqaate uummata miiliyoona tokko ol buqqisuu akka danda'utu tilmaamamaatti jira uummata miiliyoona tokko ol buqqa'u kana keessaa immoo irra jireessi Oromiyaa keessatti balaan kun gaaga'ama ulfaataa hordofsiisuu akka danda'udha gabaasni yuunoocha kun kan inni mirkaneessu Oromiyaa Affaar Amaara Somaalee Tigraay fi naannoo kibba Itoophiyaatti rakkoon kun mudachuu akka malu akeeka. Keessumaa iddoowwan amma Abrahaam fa'aa wajjin kaleessa fa'aa yoo haasa'aa turre sulula Awaash kana fa'i wal qabatee haalli jiru garri magaalaa Dirreedhawaan kana dura dhiyeenyuma lolaa kana keessummeessitee turte ammas keessummeessuu akka iddoowwan danda'an keessaa tokkodha darbee naannoleen hongeedhaan hubamanii turan rooba ulfaataa ganna kanaan wal qabatee rooba ulfaataa keessummeessuu danda'u roobni ulfaataa kun ammoo balaa kana hordofsiisuu danda'a hedduu buqqisuu danda'a sanaaf dursi xiyyeeffannoon kennamee sadarkaa biyyoota amma balaa kana keessummeessaa jiranitti irratti hojjetamaa jira wanni jedhu gaaffii guddaadha baay'ee waan uummata kana irratti dhimmamuun uummata kana dursanii baraaruudhaaf wajjin hojjetamu baay'ee laafaa yookaan dadhabaa zeeroo jechuudhaaf ni dandeenya sadarkaa sanatti kan ibsamu ta'uuni egeree uummata biyya keenyaallee yaaddoo keessa buuseeti kan jiru waliigalaan haalli baha Afrikaatti mul'ataa jiru kun yaaddoo jabaadha. Haalli amma Tanzaaniyaa, Keeniyaa, Ugaandaa keessatti mataa oduu miidiyaalee addunyaa ta'aa jiru mootummaa Itoophiyaa dammaqsuu qaba. Alert gochuutu irra jiraata jedhee yaada. Amma wayitii gannaatti deemna ji'a tokko booda Itoophiyaa keessatti ganni dhufa. Keeniyaa keessatti yeroo ammaa Tanzaaniyaa fa dabalatee rainy season yookiin wayitii roobaati amma. Roobni kun immoo rooba tasuma argameen beeyna amma gabaasii UN World Meteorological Organization akka jedhutti El Niinoon amma rooba yandoo rooba hama bubbee makatee roobu ka windy ta'e baay'ee bubbisu kuni 2023 hanga 2024 keessa isa hama galmaa'ee hin beekne shanan keessa jedhameeti jira. Ba Afrikaatti rooba hama bubbee lolaa sigiga lafaa fa'aa hordofsiisaa jira. Dubbii keenya irratti laggeenii fi lafa bishaanii qofa miti amma balaa kanaaf saaxilamoo kataa jira amma ka argaa jirtan kun asfaaltiif gariinsa magaaloti bishaaniin yookiin immoo lolaadhaan guutanii konkolaattoti dhiibamanii gara laggeenii fi lafa gadaanaatti uummata qabatanii yoo deeman argaa jirra kun hiree Itoophiyaa ka ji'oota muraasa boodaati jechuudha akka yuunkaase lafti dakeen keessumaa akka sulula Awaashaa amma shawalita keessa qaami lagi Awaash nam kun dhaqee hamma Affaar ga'utti yeroo garaagaraatti balaa wal fakkaata baruma El Niinoon hin jirrellee irra deddeebiin bakkee lolaa akka kanaatiif saaxilamuudha lolaan ammaa kun immoo seenaa keessattuu isaa hamaadha jedhamaa jira dhaabbati meteoroloojii addunyaadha kanaaf ganni dhufaa jiru ammuma itti qophaa'uun barbaachisaadha dhaabbileen garaagaraa akeekkachiisaa jiru bakkeewwan rooba olaanoodhaan beekaman lafti gadaanaan magaaloti direneejii hin qabne bo'oo lolaa magaalonni hin qabne amma dirree dawaa maaltu akkasii saaxile direneejii yookiin immoo bo'oo lolaa magaala keessaa waan hin hojjetaminiif mootummaan kun egaa yeroo dhufees Finfinnee qofadha kan xiyyeeffannaa kennee fi misoomsaa jiru magaalonni xiyyeeffannaa argataa jiranii irra caalatti namni kan dhumaa jiru magaalaa keessatti baay'ee amma Naayiroobiin bakkee hedduutti kutaa hedduutti kan lolaan dimbiliksaa jiru magaalaa keessadha
So kuni rakkoo bu'uuraalee misoomaa wajjin waa wal qabatudha. Hawaasi keenya bakkee armaan dura balaa lolaatiif saaxilamoo ta'an jiru of eeggannoo gochuu qaba. Bakkee roobi guddaan armaan dura itti galmaa ture of eeggannoo gochuu qaba. Magaalota direeneejii gahaa hin qabne keessatti of eeggannoon godhamuu qaba. Mootummaan xiyyeeffannoo kennuu qaba. Yaa wakku mataatti jaarmiyaaleen dhimma meteoroloojii gubbaatti hojjetan gorsi guddaa warri kennuu jiru uummati gar dhooqa qubattan kalulaa dhiyaatan gaaf bokkaan jabaarroof gar gubbaa tolba'uuni sistam yookaan mal jalqabaati lammeessa gubbaa warri magaal kee qubattan hara lolaa jalqaba amma pirezidaant Wiiliyaam Ruuto Keeniyaa keessatti dargaggoota walitti qabanii boo lolaa armaan dur duufam qota jechuun irratti argamu kallattiin bira kattiinuuf bararan kana kasadeessu ammoo warniingi guddoon kennamaa ka jiru Tanzaaniyaa keessallee Keeniyaa keessallee namni dhumachuu ka jiru war konkolaataa yaa'u konkolaataan gugurdaan kun lolaan gizee garii dildilfa cabsoo gubbaan deemu bishaan jal jira waan taateef jedhe uummata qabatee deemaani dhumtana namgar 50 konkolaataa guutuu lolaan badeeni helikooppitariin bishaan keessa guuraa turan ammaan tan aduu guyyaa kaleessa gaarii amma ashawaa fakkanan namni diddama itti seene viidiyoon sun bal'inaan deemu irratti argamti war sun guutuu areettiin dhaabate hagarii qaqqabanii namni hedduu nam reef qalee awwaaluu irratti argamu Itoophiyaa keessatti namni miiliyoon tokko sababa kanaan miidhamuu danda'a jechuu irratti argamu uummati keen of eeggannoo godhuu qabaa jenna odeessaalee keen ka guyyaa har'aa asumatti gabaabsinaa OMN caamsa gaaf 4 akkasumas caamsa gaaf 19 sirni galii walitti qabiinsaatiin Ameerika dheedota 2 gaaf 4 DC gaafa 19 ammoo hawaasa Oromoo Suuland wali magaal Sun City sirni galii walitti qabiinsaa qophaa'ee jira warri Sun City dhiyeessuun qubatan nurraa inafinaa jet qoreen deeggarsa Oromiyaa Media Network odeessaaleen keenka guyyaadhaa kanuma guyyaa waariyoo yehoon ingadaatiif Abrahaam Birruu turre wiixa sa'aatii kan walitti tacha'an nagaatti.